Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa akkam jirtu har'a qophii keenya seenaa goototaa isiniif dhiyeessaa turre keessaa seenaa jaagamaa badhaanii kutaa lammaffaa qabannee as deebinee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Dabalataanis gargaaraa wayyaanii kan ture Oppiidiyoon yeroo wayyaaniin kuusa ilmaan Oromoo Qaallittii fi Maakkalaawiitti tolfatee lammiilee itti qacceessaa kaan miila kutaa kaan gurra duuchaa kaan kolaasaa kaan gubaa kaan ajjeesaa kan turedha. Jaagamaa fi warri kun walii diina turan. Dhangaa walii wal jalaa nyaatanii miti. Mirga sabaaf qofa waan falmatuu fi jibbame. Umrii isaa daa'imummaa kanatti bilchinni inni qabu, dubbiin inni dubbatu, hojiin inni hojjetu akka waan uumamni eebbisee irratti cobseeti malee kennaa guyyaatiin jedhamu gochaan isaa hundi iccitiidha. Barataa Oromoo goota garaa kuteessaa fi gamna barattoota kaanii fi fakkeenya sochii barattootaa Shawaa Lixaatti dursa taasifame keessatti adda durummaan kan barattoota qindeessaa turee fi kan sabboonummaa Oromoo barattoota keessatti dagaagsaa ture Jaagamaadha. Yeroo kutaa torbaffaa baratullee mandhee dhoksaa barattootaatti ijaarame kan qindeessaa ture ta'uu isaa hiriyoonni har'a hirqinfachaa dubbatu. Jaagamaan beekaa kan dubbate nama hin mufachiisne kan namoota hedduu biratti jaallatamudhas. Kana irraa ka'uun barattoonni Oromoo naannoo Amboo akka mutara sochii isaaniitti isa laalu. Waan kamuu yoo ta'e, waan kamuu yoo dubbatame, waan kamuu yoo mari'atame eenyumtuu murteessuu fi dubbachuun dura Jaagamaan maal jedhu turan. Qabsaa'ota Oromoo ciccimoo garagaraa waliinis wal qunnamee milkaa'ina isaanii aanjessuuf hojiiwwan garagaraa hojjechaa kan turee fi waa'ee ilmaan Oromoo kanaaf yaaddoo qabullee waliin mari'achaa tureera. Akka obboleessi isaa hangafaa himutti raadiyoo dhumtillee waa'ee wayyaanii yoo dubbattu mana dhiisee ba'a yookiin narraa cufaa jedha ture jedhu. Hidhataadhuma wayyaanii yookiin humna waraanaa isaanii karaa irratti yoo arge aariin guutamee onneen isaa hoo'ee hafuura dhaata ture. Kunis sababuma haqa saba Oromoo osoo agartuu daaraatti dibde ajaja wayyaanii fudhatte lammii nagaa rasaasaan dugugaa turteef qofa ture. Kanaaf dafee fuula irraa galagalfataa jedhan. Yeroo baay'ee jecha saayintistotaa fayyadama. Akkuma abbaasaa lammii baratu baay'ee kan jaallatuu fi akka barataniif baay'ee kan jajjabeessu ture. Keessaayyuu daa'imman xixiqqoo barattu karaa irratti yoo arge ijoollee jabaadhaa baradhaa daa'imni warqaa adiidha jedhu saayintistoonni. Sammuu keessanitti yeroon fayyadama jedhee jajjabeessee bira darba ture. Barnoota isaattis baay'ee cimaa kan turee fi gosa barnootaa kamuu qabxii 100 keessaa yeroo kamuu 100 guutuu fidaa kan turedha. Haaluma kanaan itti fufee bara 1994 kutaa 8ffaa xumure. Bara 1995 mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa gale. Barattootaa fi barsiisota isaa biratti baay'ee kan jaallatamu. Barsiisaa caalaallee barnoota isaa barattoonni akka jaallatan hiriyoonni daree isaa yeroo san turan ni himu. Yeroo baay'ee guyyoota hedduu harki isaa boronqii qofa akka ta'e ni dubbatu. Barsiisota Jaagamaa barsiisan keessaa barsiistuun tokko ijaan hin agartu ture. Barsiistuu kana yeroo hunda kan mana barumsaa geessu intala ishee baay'ee bareeddu kan taatedha. Barsiistuun kun cimina Jaagamaa kana yeroo hunda dhageessi.
baay'ees jaallatti. Guyyaa tokko akkuma daree seentiin sagalee ol kaasti akkas jetteeni. Anta jaagamaa gurraan samichaallu taamraan laalu waala jeembicha jechuun barattoota kolfaan lafarra gangalachiiste. Dubbiin ishee iccitiidha. Barnoota isaatti baay'ee cimuurra darbe barreeffamni harka isaallee bareedinni isaa adda jedha hiriyaansaa dhiyeenyaa Shuunii Dandanaan dubbatee nama amansiisa. Bareedinni fuula isaa fi dubbiin inni dubbatu walirraa siimboo adda kenneef. Jechoonni inni dubbatu uumamumaan akka miidhagu ta'eef. Jaagamaan duraan daree isaa itti baratu keessaa sadarkaa tokkoffaa gadi lakkisee hin beeku ture. Haa ta'u malee bara 1995 kana barattoonni daree isaa shamarran lama Roomaan Dinquu fi Heelan Taaddasaa kan jedhaman tokkoffaa fi lammaffaa bahanii Jaagamaan sadaffaa bahuuf dirqame. Yeroo kanatti akkamiin sadarkaa tokkoffaa bahuu diddee jechuun baay'ee aaruun bara kana barumsa hin bara dhufu cimee dubbiseen sadarkaa tokkoffaa ba'a jechuun xiiqii qabatee barumsa isaa addaan kute. Kun barumsa isaatti hangam cimaa akka ta'ee fi hangam akka jaallatu agarsiisa. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa, seenaa Jaagamaa Badhaanee kutaa lammaffaa isinii qabannee dhiyaanne asuma irratti xumurra. Hanga kutaa sadaffaatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Kun Sagalee Kitaabaati.